السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا فردفتوتا في كم نجاجر تاني في كيساني الحمد لله نجاجرة الرافان ورموت نوجت الهجرة سبب نسوان ورمو رادبت ودوان تيف هنگا فدست وغافا واي سبك يا دبت دوفان كيان دبتون بربادا دامسك يا كنا غافا سبب لموتا برا دامسك يا كنا غو بربادو نفانا معرفات ججبسي irra deddeemeetiin akkasittiin hojjedha. Har'a garuu gaafa waa'ee sirna yookiin immoo dhaamsa yookiin gaddanatti dhagahame waa'ee saba kiyyaa dubbachuu barbaadu dirqama afaan kiyyaan dubbata. Baga nagaa jiraattanii baga nagaan dhuftanii laayik sheer sabskiraayib godhuun dagatina laayikii tuqaa kan tuuxan immoo galatoomaa hedduu galatoomaa isiniin jedha. Dhugaarra hedduu gaddee jira. أنا بيك والله أنا بيتشاو دون تين نمني بالبلا حركة قبته يوكن مو نمني وانا أرجع كنا أرجع هنقدني إلمنا ماته بني آدم راته نما سمون هجته نما دابته ديم راته هنقدني هنجرا جده هيادو وان جبات والله رب من وعلى فسو نما أكاك يدلي الموقع بتمو وانا كنا نكون هدو هملينا مجابسا هدو هملينا مجابسا oromummaa miti osoo waa'ee amantaalee ta'e hanga gadi dhiisee haa deemu hanga jettutti si geggeessu jechuudha. Oromoon ani hin beeku wallahi an jecha Oromoo itti ibsuun hin qabu nin jaaladha nin kabaja garuuyyuu foon ofii kana harka ofii kana yoo dhukkubsatee shamee waan fedhellee ta'e shame jedhamee muramu of qabataniituma deemanii jechuudha. Garuuyyuu baay'atee jira. Saba keenya yaa ummata bal'aa yaa ummata kabajamaa yaa ummata seenan keessan barreeffamee dubbifamee hin dhumne yaa ummata isin keessatti namni badaan jiraate seenaa keenyas sirna keenyas yaada keenyas galma keenyas balleessu yaa ilma xiqqaa ol guddatu yaa obboleessa kiyya yaa kan garaa jabaatu yoo maal yaaddu yoo ati akkamitti yaaddu ni dhuyde moo fayyaa qabda moo ni abaaramte moo ni maaluma taateeti obboleeyyan lamaan tumtee akkasitti wal qunnamtii saalaa godhu jettuun maal ati banii aadamee miti ilma namaatirraa miti ilmaan xixiqqishuu ijoollee waggaa 18 hin geenne qullaa ciibsee wal qunnamtii saalaa yoo hin godhin jedhe walirratti tuma ijoollee lamaan dhugaan afaan oromoo jara kana wajjin dubbatu nin saalfadha wallahi nin saalfadha hedduus keessa lixee akkasittis dhibbaan dhibbatti seenaa oromoo beekee irraa haasa'uu baadhus hanga beekuttii fi hanga dhageef hanga arge takkattis tasumaa wanni akkanaa hin yaadamu hanga fedhe garaagarummaa qabaannus ilma namaa kamirrattu nama afaan kiyya dubbatu miti ilmuma namaa waan banii aadam jedhame nama abbaa koo ajjeese yoo abbaan isaanii abbaa koo ajjeese ilmaan isaa akkasiin godhu. maali obboleessa kiyyaati maali masib balleessan daa'imman sun maali dhimmi isin akkana gootaniif kun natti fakkaata akka dhagayutti Allahul aalam garuu siyaasaadha siyaasaan daa'imman irratti isin hojjettan ka maali maaliif namni jireenya mataa keessanii jiraanne siyaasaa bukeessuudhaaf jettanii jireenya keessan keessaa bahatanii jiraattanii jiruu keessan jiraachuu dhiiftanii ummata keenya bakka buuna jettanii hidhattanii kaatanii booda isin jalatti sareen gadhee waan akkanaa kana dalaydee maqaa keessan balleessitu maali yaa ummata keenya dhugaa oromoon dhaabbatee deema gurbaan sun akkasitti viidiyoodhaan ijoollee tan akkana godhu dhugaa naannoo san ilmi dhiiraan jiru gurbaa tokkicha kana namni qoricha isaa kennuuf nyaatee bulaa garam deemaa jirra eessatti ilmaan dhallee guddifatuuf eessatti biyya qabne jennee yaanna ilmaan ta'in akkamitti guddatti har'a silaa ilmoon xiqqoon sun ilmoo tiyya taatee hoo daa'imneen arge sun haguu ilmoo tiyyarra yoo jiraatte maali yaa ummata namni akkamtu odoo inni dubbatuu dadhabee oo jedha obboleettii tiyya jechuudhaaf isiimoo oo jedha obboleettii jedhee dubbatuufiyyuu shimala qabatee shimalaan duuda keessa dha'ee hanga arrabni isaa duratti ba'utti dhaya maali yaa obboleessa kiyya maal si godhan daa'imman ummata garam maal akkamitti yaadaa jirtan
Ndee maali namni jireenya ofii jiraatuu dhiisee siyaasammaan isin siyaasaa jettanii akkanatti dhimma siyaasatiif jecha Oromoo shimalaan gadi rukutu maali? Ilmi namaa sammuun isaa hojjattee dhaabbattee deemtu obboleeyyan lamaa walirratti sagaagalaa jechuun maal jechuudha? Waan hayaa ilma namaa keessa hin jirre waan baniin aadam walirratti hojjatee hin beekne hojjadhaa jechuun maali? Baniin aadam amantaa abbaa fedhee haa qabaatu. Amantaa abbaa fedhe biyya fedhe keessaa jiraatu. Ilmi namaa kamuu banii aadam. Baniin aadam waan walirratti hojjatee hin beekne walirratti hojjadhaa jechuun obboleeyyaniin maali? Yaa saba kiyya namoota akkanaa babbadaa kan seenaa keenya sirna keenya kan maqaa keenya xureessu yaa ummata kiyya namoota akkanaa yoo argitan qaba ofirraa silaa seerri hin jiru innuyyuu akka fedhe godhaa miti. Ani hin beeku isin akkamitti dhiiftan nama akkana? Eshu maatiin ijoollee tana amma bar ijoollee tana bichaa miti bakka ijoolleen tun kana booda mataan isaaniin hojjetu mucattillee mataan isiin hojjetu mucallee mataan isiin hojjetu badee nan bade kaa obboleessi kiyya narratti sagaagal a'uuzu billaahi nin bade kaa nin du'e kaa an obboleessa wajjuun dhalanne obboleessa rabbiin naan kennine garuuyyuu akkanumattu yoo maanaa obboleessaa jedhee yaaduyyuu obboleessa jechuun utubaa duyda kiyyaati bar kan qabatee naan dhaabbatu bar kan bineensarraa na eeguu bar obboleessa jechuun waa hundaa bar akkamitti obboleessa kiyya kanarratti sagaagalu godhan? Yaa ummata Oromoof jedhee hidhatee bosonatti bahee ummata gatii kafalee gaafa nu jireenya keenya jiran gaafa nu akka feenetti nyaannee akka feenetti dhuyne tiraasii bareedaa tiraafannee gaafa nu foonii fi shiroo walii laallannee isaan haaniyaa hagamsa nyaanni isaanii kana bosona keessatti jaldeessa wajjiin hiriyaa ta'anii odoon fuudhin hafanii odoon jiraatin hafanii akka kenna fedhii qabanii hin nyaatanii hin dhuganii fuudhaa heerumni itti bareedaa jiruun ofii itti bareedaa osoo uffata qabnu uffatarraan uffata dharraana uffatarraan uffanni itti bareedaa osoo mana qabnu makiinaa dharraanaa isaanillee itti bareedaa kana hunda dhiisanii oromummaan isaanii nu miidhamte jedhanii bayanii bosonatti galanii nuuf jecha daddaalachatanii bishaan aanan isaanii ta'e haaniyaan nyaata isaanii ta'e bishaan booruun kintirri nuti maranne bishaan birkaan dhuynu jennee bishaan aayilaandii dhuyne isaan kintira boora'ee deemu bishaan kintira boora'ee deemu dhuganii haaniyaa nyaatanii hagamsa nyaatanii dhibbaan dhibbatti yaanni isaanii Oromoo fi Oromiyaa galmaan ga'uu ta'e isin immoo ilmaan naggaadee warri maqaa isaaniitiin naggaadattan ardha yoo akka waan isaan isin ergatanii yookiin immoo isaan irraa taatanii yoo obboleeyyan lamaan walirratti sagaagalaa jettaniin dhugaa dhiigni Oromummaa isin haa qabu waan isin hin jedhuun qabu akka haadha dhaltee tokkoo fi akka nama Oromummaa ofiitiin boontu tokkotti saba kiyyaanin boona anaaf jedhanii kan bakka malee bulaniif anaaf maqaa kootii jedhanii kan bosona mana godhataniif nin yaadaaf nin jaaladha rabbiin galmaan isaan haa ga'u kan isaan fakkaate isaan keessas jiraate isaanin alas jiraate maqaa isaanii dhayate maqaa keenyas balleesse sirna keenyas balleesse guyyaa keenyas balleesse ilmaan teenyas balleessu rabbiin dhala isaaf hin kennin hin du'in rabbiin si haa maraachu hin jiraatin hedduu ulfaata wallaahi hedduu nama dhukkuba osoo viidiyoodhaan hojjedhee natti tola miira addaan natti dhagahame waan ta'eef akkanumattuu giddiin sagalee waraaba kanaafin viidiyoo biraat irratti sagalee koo waraabe waan tokko yoo argu dubartii takka irratti waan tokko argu silaa na ta'e hoo silaa haadha koo ta'e hoo silaa ilma koo ta'e yoo jedhu nama dhukkuba ilmi namaa namni kun hundi dubartii irraa dhalatee yoo dubartii akkasitti miidhu ilmoo xiqqishuu tan obboleessa xiqqishaa kanaan ijoollee waa gudeeduu hin gahin bira wal gudeedaa yoo jedhu yoo argu hedduu na dhukkuba hedduu na dhukkubi odoo ilmoo tiyya taatee akkasitti arge akkam nin jiraadha moo nin du'a hardii kana gadi na liqimsamoo haati sun har'a maal taati
rabbii kiyya waan biraas hin kadhadhu ilma akkana ilma osoo badii takka malee ilma namaa akkanatti irratti badii dalaysiisu ilma badii tokko malee lubbuu namaa baasu yaa rabbi ati naan kenne yaa rabbi ati maatsanii koo keessa ilma akkanaa hin kaayin ilmi akkanaa dhalatuu mannaa obboleeyyan kiyya wallaahi ilma akkanaa dhaluu mannaa mahaanii ta'anii hafu wayya ilma seenaa namaa balleessu seenaa haadha abbaa ofii xureesse seenaa gosa ofii xureesse seenaa ganda ofii xureesse seenaa oromoof oromiyaa xureesse ana irra dhugaa viidiyoon kun gaafa miidiyaa kanarra deemu miirri natti dhagahame miira addaati isaan manni maannuu jedhu ummata laa ilaaha illallah ummata obboleeyyan walitti sagaagalu yaa ummata kiyya maal taatan yaa obboleessa kiyya ka ati akkas dalayde sun oboo rabbummaa waan buuse sitti haa buusu wallaahi rabbiin rifannoota ilma namaa akkanatti argi kana rifate kanarraa sin hambisin hin du'inati dhaabbadhu maraadhu hafe rabbiin zajaatana si haala koosisu inshaallah rabbiinu sii kafala osoo namni du'aa sitti godhuu baate rabbuu sin dhiisu namni cadhisu rabbiin cadhisu rabbiin zajaa si haa kafalu wallaahi hedduu tokko ulfaata yaa oromoo waa'ee siyaasatiif jettanii garaagarummaa qabnuuf jettanii wal miidhuu irraa fagaadha ilmi namaa hunduu kan uume rabbi abbaan waan fedhe filatu waan fedhe deeggaruun mirga isaati namni isa dhoogu hin jiru mirga jechuun maaliif uumame ree abbaan barbaade biltsiginnaata abbaan barbaade woboota abbaan barbaade kafaawota abbaan barbaade oromoo ta'etu fannoo haa ta'u maal rakkattan jiruu keessan jiraadha hojii keessan dalagadha maal rakkattan maaltu nu galche jiruu kennaa jiraatuu dadhabne jiruu namaatti maaltu nu galche amma akkanaa kun siyaasaa miti kutaa 4-5 iyyuu barate ani hin beeku waa'ee siyaasaatii miti yaa obboleeyyan kiyya jireenya keessan dalagadha bakka jirtaniin jiruu keessan jiraadha biyya alaa isin argitan akkanatti babbareedee waa hunda qabate kun namuu jiruu ofii jiraata waan ta'eef jireenya ollaa quban qabu jireenya biyyattiitii miti jireenya ollaa quban qabu jireenya keessan jiraadha jireenyuma ollaatu jireenyuma obboleeyyan ofiitu quban qabu jireenya mataa dhuunfaa keessanii jiraadha aniin kun har'a birrii 100 takka yoo qabaadhe boru akkamitti birrii 100 takkaaf 50 godhee bula jedha eegaa akkasitti dalagadha karoorfadha baradha bakka tokko gayaa jireenya dhuunfaa keessanii jiraadha jireenya namaa keessaa baya oromoo wal arrabsuu fi wal salphisuu fi wal kuffisuu irraa baya wanni akkanatti gadi cabiinsaa fi gadi galiinsa nutti hambise kun arda silaa annama tokko olte gannat maanuu ol taate karama gadina gombisaniin karama gadina cabsaniin irra deemaniin laa oromoo gannat intalti teessan gaafa isinii ol taate isin ol kaasti malee maqaa keessan dhayattee ol kaati malee addan gaatu kanaafiyyuu yaa oromoo hedduu ulfaata wallaahi namni gaafa jireenya dhuunfaa ofii jiraatu jireenya namaa keessan seenu jireenya ollaa keessan seenu jireenya maatii ofiitu quban qabu ollamaayyuu laalu yeroon qabu ka biiziidha inni jireenya ofii wajjin biyyattii quban qabu wanni inni argus wanni inni dhaga'us tokko hin jiru jireenya mataa keessanii jiraadha gaafa san isin qabsawaa tokkoffaadha gaafa san isin nama kaayyoo qabu tokkoffaadha gaafa san oromoof oromiyaa maqaa yaamsiftan sababnis namni tokko dalagatee jiruu ofii fooyyeffatee jiraatee jennaan oromoo irraa ba'aa irraa gadi bu'ee jira ba'aan ta'u ollatti ba'aan ta'u firatti ba'aan ta'u gosatti ba'aan ta'u saba isaatti ba'aan ta'u ba'aa nama beekarraa ka'a kanaafuu jireenya mataa keessanii jiraadha oromoo jireenya mataa namaa keessaa baya jireenya jaarsaa jaartii keessa oromoo seenaa jireenya dubartiin takka miidiyaa kanarra dubartiin takka waa balleessite dubartiin takka akkas taate dubartiin takka qullaa kaate dubartiin takka akkana taate jedhanii hafarsan argitanii oromoo waa hafarsa bakka deeman mara oromoo jireenya mataa keessanii jiraadha maal taatan girrigirri dhiisaa karaachuun baan jireenya mataa keessanii jiraadha deema jireenya mataa keessanii jireenya ofadha oromoo maal taatan
jireenya keessa namni ilmi namaa kun badii kee rabbi si dhoyse malee obboleessa obboleetii kiyya badiin kee kaati guyyaarra dalagaa altu bar silaa miidiyaa kana gubbaa ba'e miidiyaan waliin hin tacanaan naqa waliin gayu namu badii ofii dhiisee badii nama afarsa badii kee barbaadadhu deemi